Maatiyus boqonnaa shan lakkoofsa tokko irratti gooftaan Yesuus Kiristoos gara gaaraatti ol ba'eera. Gara gaaraatti ol ba'e maaliif? Saba bartoota warra isarraa baran saba gara isaatti dhiyaatanitti waa dubbachuudhaaf, sagalee jajjabinaa, sagalee fayyinaa, sagalee jireenyaa isaanitti dubbachuudhaaf, isaanis immoo gara isaatti dhiyaataniira. Inni gara gaaraatti ol ba'ee achis taa'e, isaanis gara isaatti walitti qabaman. Waaqayyo har'a sagalee isaa isiniif saaqatu jedha. Ameen. Afaan isaa saaqateera. Yesuus Kiristoos inni barsiisaa dhugaa ta'e kun gara biyya lafaa yeroo dhufe kana keessatti inni barsiisaa sirrii ta'e, inni dubbii jireenyaa isaa hubachiisu, inni karaa jireenyaa isaanitti agarsiisu Yesuus Kiristoos isaanitti dubbachuudhaaf afaan isaa saaqate. Haleluuyaa. Yesuus afaan isaa yommuu namaa saaqatu jireenya namaaf nagaa ta'a. Afaan isaa namaaf saaqatu malee. Gaafa afaan isaa saaqatee isaanitti dubbachuu jalqabu sagalee jajjabinaa isaanitti dubbachuu jalqabe. Isaan gammadani, warri gadadamoo gammadani, warri rakkina qaban, warri hiyyeessoon gammadan. Geessifachuuf jiru, quufuuf jiru, irraa hafuuf jira isaaniif, jireenyi isaaniif jira, mootummaan Waaqayyoo iyyuu kan isaaniiti jedhee afaan isaa saaqatee isaanii dubbachuu jalqabe Yesuus. Har'as Yesuus anaaf isiniif hin dubbatan jedhe. Yesuus naaf hin dubbate raasin. Afaan isaa saaqatee isaanitti dubbachuu jalqabeera. Isaanitti dubbachuu jalqabe Yesuus. Haleluuyaa. Kaleessa eeggata kan isaanitti dubbatu tarii dhabaniiru ta'a. Amma garuu hin argatanii. Yesuusin argachuun waan hundumaa hin caala. Ameen. Kanaaf dubbii kana irratti afaan isaa saaqatee isaanitti dubbachuu jalqabeera. Lakkoofsa tokko irratti isaanitti maal gochuu jalqabe? Dubbachuu jalqabe. Dubbii akkam jedhu, dubbii isaan jajjabeessu, haala keessa jiran keessatti, sasaan yaaddessa keessatti, sasaan rakkise keessatti, sasaan waan argachuu dhabaniitti naqqachaa jiran, sasaan itti bo'aa jiran sana keessatti Yesuus Kiristoos dubbii jalqabeera. Har'as Yesuus anaaf isiniif dubbii qaban jedha. Yesuus dubbii nuuf qabaa. Warra saragaanitti Yesuus hin dubbata. Warra tole jedhaniif Yesuus hin dubbata. Kanaaf abdiin jira. Lafatti sagaleen kun nagaa hundumaatti miidiyaa garaa garaatiin lafa sagalee kana itti dhageessan hundumaatti isiniif isinan dubbadha. Abdiin jira. Abdiin karaa Yesuus Kiristoos hin jira. Yesuus Kiristoos saba hundumaaf saba isaatiif afaan isaa saaqatee hin dubbata. Tarii kan namaa dubbatu dhibuu danda'a jiran. Qabeenyi iyyuu namaan dubbatu yeroo kana. Maaliif otuu namaa dubbatte maaliif qabeenya dhiisee du'a namni? Dandeettiin namaan dubbatu dandeettiin Yesuus garuu dubbatee dhageessifata namaaf. Waa'ee namaatiif galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo isaan abdii kutatanii jiran keessatti, yeroo isaan yaaddoo keessa jiran keessatti Yesuus isaaniif dubbii jalqabe. Yesuus dubbii jalqabe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo sun immoo
isaanii jireenya rakkinaa keessa jiraachuu danda'u. Kanaaf fuula isaa duratti gaafa Yesuus Kiristoosin argatan fuula isaa duratti sassaabamanii gara isaatti dhiyaatanidha. Innis isaanitti dubbachuu jalqabeedha. Akkas jedhee isaanitti dubbachuu jalqabeedha. Karaa hafuuraa hiyyeessota warri taatan gammadaa. Mootummaan Waaqaa kan isaaniiti. Warri karaa hafuuraa hiyyeessota ta'an isaan gammadani. Mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Isaan mootummaa Waaqayyoo argachuuf jiru. Warra dadhaboota yommuu dubbatudha. Warra hiyyeessota jedhamanitti yommuu dubbatudha. Hiyyummaa jechuun isaa foonii miti. Isa qabeenya lafarraa kana miti. Hiyyummaa hafuuraa namoota baay'ee qaba. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dadhabuudhaan sagalee Waaqayyoo kan isaaniif hin galu. Isaan kanatti dubbata. Dubbiin isaa akka isaaniif galuuf mootummaa Waaqayyoo akka argataniif jireenya akka argataniif galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan isaaniiti jedheetu waa baay'ee dubbate. Sagalee kana keessaa mala lakkoofsa 10tti gadi buufnee yommuu dubbifannu waa baay'ee dubbata. Warri waan gaarii hojjetan, warri qajeelonni, warri namootaaf oo'anii, isaan gammadan, isaanii ulfina argachuuf jiru, jireenya arguuf jiru jedhee waa baay'ee isaanitti dubbachuu jalqabe Yesuus. Har'as Waaqayyo sagalee isaa naaf isinitti dubbachaa jira. Warra sagalee isaa dhaga'an hundumaatti Waaqayyo hin dubbata. Dubbatee immoo Yesuus hin dhageessifata. Kanaaf Waaqayyo isa dubbatee dhageessifatuuf galanni guddaan isaa haa ta'u. Waaqayyo hin dubbata, warri isa dhaga'an jireenya argu. Ameen. Kanaaf abdiin jira. Abdiin immoo namallee yaasisu. Abdiin karaa Yesuus hin argame. Abdiin karaa Yesuus Kiristoos hin kenname. Obboloota koo namallee yaasisu. Abdiin Yesuus hin argameera waan ta'eef. Maaliif? Yesuus afaan isaa saaqatee nuuf dubbachaa jira. Nuuf Yesuus dubbata. Waa'ee keenyaaf. Haalli wantoonni garaagaraa yoo ulfaate yoo jabaate nuuf Yesuus hin dubbata. Kana amananchuutu nurra jiraata. Isaan gara isaatti walitti qabamanidha. Isa dhaggeeffachuudhaaf har'as Waaqayyoon dhaga'uun nu barbaachisa. Waaqayyo nu gargaara. Kanaaf Waaqayyo warra isa dhaga'anitti dubbii isaa yommuu dubbatu abboommii isaallee isaanitti hin kenna. Seera isaa akka eeganiif. Warri seera isaa eegan immoo maal akka ta'an, fayyina akka argatan, nagaa akka argatan isaanitti dubbata. Yeroo saba Israa'eliin biyya Misirii, biyya garbummaa sana jalaa baasetti Waaqayyo isaanitti dubbachuu jalqabe karaa Musee lafa onaa irratti. Erga Waaqayyo isaanitti yommuu karaa adeemuu jalqabanitti lafa onaa godhee bishaan ce'uun hin danda'amne, galaana eenyuyyuu kutee darbuun hin danda'amne, lafa gogaa godhee yommuu isaan dabarsetti Waaqayyo rakkina isaan mudate keessatti isaanitti dubbachuu jalqabe. Maaliif? Akka isa dhaga'anii jiraataniif, dubbii isaa eeganii akka jiraataniif. Baru boqonnaa 15 lakkoofsa 25 hanga 26 dubbifanne achirratti sabni Israa'el erga galaana ce'ee booda guyyaa 3 lafa onaarra yeroo deemetti Waaqayyo akka isa dhaga'anii dubbii isaa akka eegan abboommii isaanitti kenne. Warri abboommii isaa eegan immoo, warri seera isaa eegan immoo akka oolan, maal akka oolan, dha'icha dhufu akka oolan. Barbaachi ati dhalootaaf yoo taasiste malee qurxama akka maleetti sammuu keenya laatamee jennaan iddoo maleetti kufaatiidha. Nu ga'a qursii wajjin nyaannee misaatti wal dhabuun nu ga'a. Ganama wajjin kolfinee
barree gaddaa boonyee barrachuu dabalamuun dhugaa bara baraan jireenya gaddaa jiraachuun dhugaa geggeessitoota biyya keenyatti araarami dhaloota keenyatti araarami biyya keenyatti araarami jenna. Waaqayyo yoo afaan dhuunfaa qate malee kan afaan badeenu nyaachuun nutti fiigu malee kan karaa sii ta'a jedhu hin arginu. Dhaloonni kun gara
Obsakon sinagfanno garasitti kanna kenne yoo fakkaate bulee na dadhaba. Amen. Hirkoona lamfunyaan achinarraa hin qabanne kannarraa hin deemne kannan daganne kannan irraanfanne si qofa jedha. Amen. Namni kamillee waaqayyoodha wajjin haa dudubbatu. Araara keen fedhaani mana kootti araara namni akka hafuurri qulqulluun isaa boobetti kaan jilbeenfatee kaan dhaabatee kaan taa'e akka waaqayyo isaa boobetti kadhatu. Waaqayyo ganama kana sabi koo naa gara kootti ayyannu waan naan jedheef naa kadhatan waan naan jedheef ani ergama koon baay'ira. Gara saattan iyyaa'ira biyya koo bakka bu'een iyyaa'ira saba koo bakka bu'een iyyaa'ira maatii koo bakka bu'een iyyaa'ira. Ganama kana harki waaqayyo ani si malee hin qabu qaama sadaffaa si bukkeetti abdadhu hin qabu. Qabaa koo situ beeka. Amen. Akkamitti akkan jiraadhu situ beeka. Garamitti akkan hoogganamu situ beeka. Akkamitti akkan deddeebi'u situ beeka. Jechuudhaan namni kamillee waaqayyoodhaa wajjin haa dudubbatu. Hallelujah. Araar biyya keenyatti araaram. Araar saba keenyatti araaram. Amen. Araar tajaajiltoota keenyatti araaram. Amen. Araar waldaa keenyatti araarami. Amen. Araar amantoota keenyatti araarami. Amen. Hingaanuu jedhi waaqayyo. Amen. Hingaanuu jedhi waaqayyo. Amen. Sabi kun rakkina quufeera. Amen. Rakkinni saba cheesseera. Amen. Eegaluutti wallaaneera. Amen. Hingaanuu jedhi waaqayyo. Amen. Sadi wal faana hingaanuu jedhi waaqayyo walii wajjin jenna. Lamaan sadi hingaanuu jedhi waaqayyo. Lama hingaanuu jedhi waaqayyo. Saduma hingaanuu jedhi waaqayyo. Hai. Amma yoomitti inni humna qabu lafatti goru dhabe. Amen. Firriyyoo alagaatti ta'a. Amen. Amma yoomitti dadhabaa karaatti nu jalaa kufa. Amen. Amma yoomitti badee barbaacha nama dhaloonni. Yibqaa 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 yibqaa. Biyya keenya taraara biigaa yaa waaqayyo hingaa hingaa hingaa. Amen. Amen. Iyyaa 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 waaqayyo hingaa jedha waaqayyo hingaa jedha. Inga. Abba. Hingaa 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 hingaa. Hatu muramu barri gaddaa kula tumuramu. Hatu muramu barri rakkinaa kula tumuramu. Hingaa hingaa tolee nuu jedhi afaan keessaa akkattu nutti araarami. Iyyaa gara waaqa keessatti iyyaa. Abba. Eessatti korree haara galfanna bobaa kee malee. Eessa iddoon haara galfii gochoo kee malee. Eessa kan koree nu bulchatu si malee. Eessa iddoon haara galfii keenyaa si malee. Araara abbaa koo. Araar. 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 Amen. Harcaatiin baay'ateera araar. Amen. Haadhootu haadhoo kennuutti ga'e araar. Amen. Namatu lubbuu gurguruutti ga'e araar. Amen. Gara jabinatu walitti dhufe araar. Amen. Abba. Araar. Haadhoo dabarsee binnaaf kennuutu dhufe araar. Abba. Oh. Araar. Araara hingaanuu jedhi waaqayyoon eeggatsa kee dachaa hingaanuu jedhi. Hingaa hingaa hingaanuu jedhi waaqayyo. Amen. Amen. Umurii bara gadda kooti. Yeah. Araara galfachiisi yaada koo. Galfatan sitti laadde dara. Dhuma isaan balleessin seenaa. Amen. Umuratti nuuf haa godhu. Iyyaa iyyaa ammayyi keenya hin
Amma yoomittidha. Amen. Atu muramu darraa, atu muramu jireenya korraa, atu muramu mana korraa, atu muramu ofirraa ta'a. Amen. Iyyaa gara abbaa keessa waaqa gurra qabu qabna. Amen. Waaqa ija qabu qabna. Amen. Yao. Dalara. Abba, 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 ante chaine, Amen. Abba. ati dandaadha. Oh. Abba. Abba. Amen. Yesus jagamazami. Ah. Abba. Araaraki, Abba. araaraki, Abba. araaraki, Oh. jaalalaki. Ararabati Abba. abati barasa buru dubide bikira. Ganaa ganamaa galgala, yaaddoo ganamaa galgala, sodaa ganamaa galgala. Hingaa, hingaa, namni kamuu hingaa jedhu asii ba'ee waan tokko qeensa tokkotti akka hin galle, Amen. dhiphina tokkotti akka hin galle, Amen. hingaa ofirraa xumura hingaa nuuna jedhu Waaqayyo. Amen. Hingaa hamma yoomitti manatti gurguramna, Amen. hamma yoomitti manatti yaaddoodhaan dhumna, Oh. hamma yoomitti sammuun keenya boncamee jeeqama. Amen. Yibkaa, 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 yibkaa. Amen. Waan nu hundeessitu beeka, waan nu bindeessitu beeka, nu cinqitee nu dhiphattee nu gidirsuu nu nurraa kaasiidha Waaqayyoon kadhadha. Siyaasi borqame kun tooratti deebi'u. Amen. Waldooti kiristiyaanaa bakka buunee kadhadha. Amen. Abboota adda addaa bakka buunee kadhadha. Amen. Iyya dhaga'amu kadhachaa irra. Saudara Batia Bedukani Barasa Dubide Bikira Jaya Bertikita Nati Parana Bakaya. Amen. Eenyuudhaan beekamtira, sharkaayaan bareeda, akka jaallattee na godhi, harka kee irratti ol eenyuudhaan beekamtira, sharkaayaan bareeda, akka jaallattee na godhi, harka kee irratti ol Abbaaboo, iji koo gara kee ilaala, hin barree maatii baay'ee beeka, ilaalee gara Abbaaboo, iji koo gara kee ilaala, hin barree maatii baay'ee beeka, ilaalee gara harka koo sittaan fudhadhee gargaarsa sittaan waadha. Abbaa koo natti qajarime yaaddoo koo sittaan baafadha. Eenyuudhaan beekaa kan beera si harkaa nyaadhee bareera. Akka jaallattee na godhi harka kee irratti ol gateera. Eenyuudhaan beekaa kan beera si harkaa nyaadhee bareera. Akka jaallattee na godhi barruu kee irratti ol gateera. Qilleensi boora'aan yoo dhufe akka haamileen keenya hin nyaatamneef sagaleen dhufeera. Amen. Miixuu xiqqootu jira, Amen. wanta waldha'utu jira. Amen. Garuu ani Waaqayyo rakkina saba koottan xumura godha. Amen. Imimmaan dhaloota baay'ee na bira ga'eera. Amen. Gaaddisa harka koon irra qaba. Amen. Ilmaan kootti naa himi. Raawwatee bobaa koo jalaa hamaan dhufu sin butatu jedhiin naan jedhe Waaqayyo. Amen. Bobaa koo jalaa sin butatu. Warri anatti baqatan rakkina kanarraa hafu naan jedhe Waaqayyo. Amen. Yesus Kristos gooftaadha. Amen. Ammumallee hireen keenya, abdiin keenya, deemsi keenya garamitti warra jedhaniif ani karaaf qabatan isaaniif ta'a. Labsii kana labsiidhaan akka dabarsinu Waaqayyo nutti dubbateera. Amen.
qilleensi nu haftee xiqqoo tokko kan Waaqayyo natti dubbatu. Yeroo tokko tokko waan Waaqayyo xiqqoodha jedhutu nutti ulfaata malee. Isa kanaaf biyya kana kan baraaru ammas harki barbaachisaan ol ka'e harki Waaqayyo. Ameen. Ulfaadhu Gooftaa Yesus. Ulfaadhu Gooftaa Yesus. Araara keen saba keenya waan mil'atteef. Ameen. Araara keen biyya keenya waan mil'atteef. Araara keen addunyaa keenya waan mil'atteef. Araara keen waldaa keenya waan mil'atteef. Ameen. Galanni guddaan ulfinni siif haa ta'u. Yaaddoo sodaa adda addaa keessa kan jiran milkaa'anii haa ba'anii. Ameen. Haleluuyaa. Ameen.